Seenaawwan jiran yeroo mara wal fakkaatu. Loltoonni mana dhufanii abbaan warraa, abbaan yookaan obboleessi eessa akka jiran gaafachuudhaan loltoota riphxe loltootaati ittiin jedhu. Haadha warraa intala ishee yookaan obboleettii irratti haleellaa raawwatu. VOA'n kanneen hookkara saalaa kan humnaan gudeeddii irraa hafan dubbisee jira. Eenyummaa isaaniillee ni dhoksaaf. They pointed a gun at me and shouted, "We know your father is a fighter. Give us." Huuruu qawwee natti qabuudhaan natti iyyaa. Abbaan kee loltuu akka ta'e ni beekna. Qawwee isaa nutti kenni naan jedhan jettee. Abbaan warraa koo eessa akka inni dhaqe akkan hin beekinan itti hime. Daa'ima koo durbaa itillee lafa jiru irratti darbanii 3 ta'uun dabaree humnaan na gudeedan. Yeroo kana mara daa'imni koo ni boossi turte jette. Hoogganni hospitaala Tigraay keessaa akka jedhanitti sababaa lola geggeessamaa jirurraan kan ka'e yeroo hedduu kanneen dararaan humnaan gudeeddii irratti raawwate ulfan barbaachisne yookaan dhukkubarraa ittisuu gargaaruuf yerootu darba. Dubartoonni kun qaamaanis ta'e sammuun miidhaa guddaatu irra ga'eera jedhan. Musee Tasfaayaa Tsibahaa hospitaala rifaraalii Aayidar irraati. Hubattee keessumaa dubartoonni dhiirota hedduun gudeedaman innaa isaan argitu utuu ati ittiin dubbatin dura kutaa keessa turan keessaa baatamanii ba'uu qabu. Miillaan deemuu danda'an jedhan. Asbaan akka jedhanitti dhiibbaan dhugaa haleellaalee akkasii jireenya maatiif hawaasa guutuu waan jeequuf wal'aansa fayyaan waan madaalamuu danda'u miti. Lolli baatii sadaasaa keessa mootummaa federaalaaf loltoota Tigraay gidduutti ka'e. Lolli sun torban darbe mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabiinsa gamtokkoo labsuun naannoo sana irra jireessa dhiisee waan ba'eef haalli isaa battala jijjiirame. Humnoonni federaalaa Tigraayin dhiisanii ba'uun tarsiimoof sababaa namoomaatii jedhu. Humnoonni Tigraay immoo nuti achii ari'ee jedhu. Garuu kumaan kanneen lakkaawwaman ajjeefamanii kanneen miliyoonaan lakkaawwaman immoo qeerraa waan buqqaaniif rakkoon namoomaa Tigraay keessaa akkaan hammaatee jira. Uummanni 400,000tti hedamu beelaan dararamaa jira. Miliyoona 1.8 kanneen ta'an immoo qarqara afaan beelaa jiru. Kanneen mirga namaaf qabsaa'an akka jedhanitti hookkarri saalaa dubartoota Tigraay irratti geggeessamuuf walitti bu'insa sana keessatti dhimma akkaan yaaddessaa ta'e ammayyuu itti fufee jira. Kanaaf gorsitoonni hospitaala Maqalee keessaa akka jedhanitti gargaarsaaf gara isaanii kan dhufan lakkoofsaan baay'ee xiqqoodha. One survivor says over 20 survivors are raped at the time. Namni irraa oolte tokko akka jettutti ennaa sanatti kanneen 20 ta'an gudeedamaniiru. Garuu as dhufuu hin danda'an jette. Kanneen miidhaan irra ga'e yookaan godina waraanaa keessatti danqamaniiru yookaan moggaatti qoodamna jedhanii sodaatu yookaan immoo loltoonni humnaan isaan gudeedan yoo isaan gabaasan deebisanii haleellaa duratti raawwatu jedhanii sodaatu. Loltuu keessaa tokko kutaa'an keessa jiru dhufee humnaan na gudeede. Yeroo sana mara nan dhiigan ture. Garuu erga ni deemee booda maatii kootti himne ofii koon dhoksaatti qabadhe jette. Dhumarratti iccitii koo baasee dubbachuun boqonnaa naaf kenne jetteetti. Garuu miidhaan ishee irra ga'e intala ishee waggaa 13 haleellaa sana ijaan argiteef kan biyya ishee irratti raawwatame qaruma jijjiiruun hin danda'amu jette.